Akkam jirtu daawwattoota OBN International guyyaa har'aa ayyaana qillee bara kana kabajamu laalchisuudhaan keessummaa as istiidiyootti afeerree jirra. Keessummaan keenya waldaa Ortodoksii Itoophiyaatti liqa Phaaphaasii Minisootaaf naannawa isheeti. Ayyaanni qillee biyyatti akkamittiin kabajama, biyya kanatti biyya alaatti immoo yookaan immoo Ameerikaa kaabaatti akkamittiin kabajama kan jedhu irratti marii bal'aa isaanii wajjin gaggeessinee jirra. Hanga xumuraatti waliin turan afeerraa keenya. Bisu Abuna Eustatheos liqa Phaaphaasii waldaa Ortodoksii Minisootaaf naannawa ishee istiidiyoo OBN International argamtaniin waliin mari'achuudhaaf ayyaamuu keessaniif hedduu galatoomaa. Galatoomii fillee. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan na eegdan isinis. Akkamitti agartan Minisoota? Gaariidha. Minisootaan biyya qorraati, biyya cabbiiti. Yaa ta'u malee garuu immoo firiis godheetu umurii namaa dheericha jedhama. Oda kanaafuu biyya gaarii dheechaa hin dandeenya. Guyyaa har'aa kan isin afeerree fi ayyaanni qillee fuuldura keenya kanatti geggeeffamuuf jedha. Isarratti akka ergaa baga geessanii dabarsitanii fi isa dura garuu Bisu Abuna Eustatheos eenyu kan jedhu irraa kaanee mari'achuudhaa fi biyya kana akkamittiin dhuftanii eessa hojjechaa turtan kan jedhu isinirraa kaanee mari'anna waan ta'eef yoomi kan gara biyya kanaa dhuftan? Gaariidha. Biyya Ameerikaatti tanan dhufee ani akka lakkoofsa faranjiititti bara 2008 biyya kanatti dhufee ergasii amma ammaatitti asuman jira jechaadha. Waan tokko rakkoo tokko biyya keessa tureef san sababii isaatiin biyya todoon deebiin alaan asumattan ture arga amma jijjiiramni biyya keenya keessatti Itoophiyaa keessatti erga dhufee booda biyyatti deebi'ee tan amma asitti Minisootaa keessatti immoo hojjechaa tan jira jechaadha. Torbee tokko dura biyya galtanii akka deebitan natti himtanii jirtu. Biyya akkam ture? Gaafa dhuftan as cabbii jira. Biyya keenya ammoo bona gara qilleensa ho'aatti deemaa jira. Dhugaadha, biyyi keenya amma ho'aadha. Yaa ta'u malee garuu achiras roobni hin jira. Biyya keessatti amma warri qoteen bulaa tokko yeroo malee roobeetti kennu amma azmaraa isaanis sassaaba jiru. Roobni yeroo malee nutti dhufee jechaatii turani. Yaa ta'u malee biyya keenya garuu biyya ho'aadha. Achi asitti waggaa dhufan garuu jijjiirama guddaatu jira. Biyya keenya fi Minisootaa tokko goonee ilaaluu hin dandeenyu jechaadha. Biyyatti eessa jechaa turtan gara kanatti hin dhufin biyya kanatti iddoo gara garaatti akka hojjechaa turtan beekamaadha. Otoo biyya kana hin dhufin biyyatti gama amantiitiin eessa fa'aatu hojjechaa turtan? Duuba calqabuudha. Ani itti dhaladhe kutaa Shawaa keessa lixa Shawaa jedhama. Meettaa Roobii yookaan immoo Aadaa Abargaa kan jedhamu gara simintoo faabrikaa itti jiraatu jechaadha. Simintoo faabrikaa jedhama. Meeshaa faabrikaa bakka itti ijaarame. Naannoo sanittan dhaladhe. Achitti ergan dhaladhee booda achumattan mana qeessotaa keessa seenee sirriitti baradhee san booda gara magaalaa Finfinneettan dhufee. Finfinneettan ergan dhufee booda kinoo zamanaawi tan jedhamu. Tan barnoota mootummaatis tan qeessotaa wajjin walitti qabee isa baradhee tan koolleejjii seenee eebbifamee achi bahee booda Phaaphaasii ta'ee tan muddame jechaadha. Duraan dursitoota Phaaphaasii Harargee lixa Harargee ta'ee tan muddame. Ciroo irratti yookaan Saba Tafarii tan jedhamu magaalaa Ciroo waggaa 3 walakkaa achitti hojjedhee. San boodaan gara Ameerikaatti dhufe jechaadha.
Biyya kana egaa dhuftanii hoo eessa hojjetan isteetota Ameerikaa keessaa? Ameerikaatti ergan dhufee booda duraan dursee hoggaan dhufu Paappaasii naannoo Kaalifoorniyaati fi naannoo ishii ta'eetan muddamee dhufe. Ergan dhufee achitti waggaa 3 fi walakkaa akka waggaa 4 tokko hojjadheetan booda waliin galle biyyatti deebuun sirra jiranaan jedhanii waraqata barreechanii biyyatti deebiteetan jedhamu waraqaan ergamee dhufe. Asan booda ani amma barachaatan jira kana xumureetan dhufa ammasitti qulqulluun Sinodoosiin naa eegu jedheetan maalifan kana jedhe duraanuu hoggaan biyya kana dhufu hin barbaanne iyyuu ani hin barattanaan jedhaniiti na sobaniiti namichi eebbifamuu qulqulluu Abuna Paawulosan jedhamu hin barattaa biyya sanoo dhaqxee sirrittuu maarree naan jedhaniiti na sossobanii kanaafan dhufe biyya kana. Yaa ta'u malee erga na dhufee booda immoo akka hin baranne immoo na gochaatii turanii ani immoo nan calqabe waadaa isaan naa seenan san kabajeetan barachuu calqabeetan jira kana xumuru malee dhufuu jedheetan asuma sababa godhee biyya kanatti hafee jechaadha. Egaa achirraa asitti jijjiiramtanii gara Minnesotaatti moo iddoo biraa deemtaniittu? Achirraa booda rakkoo baay'eetu dhufee biyya ganee biyyatti hin galu jedheetoo achitti hafee jira. Bataksana keessatti akka hin simanne akka egeruutu akka seeneetoo akka waaqayyos akka hin kadhanne namaanis akka waliin geenye naan jedhanii waraqatanatti barreechanii sirrittuu maqaa kiyyas balleechaa turan websaayitii irratti kanoo inni warra Onagetan jedhamu kana wajjin hojjetaa Ortodoksii Oromiyaa tan jedhamu fuulduratti banuuf deemaa kana maqaa kiyya na balleechaa turanii akka biyya kanatti illee taa'eetu namnis akka natti hin dhufne namaanis akka waliin nagarre na gochuudhaaf akka rakkadhu baay'ee godhan jechaadha. Yaa ta'u malee ani garuu waaqayyo wajjin nama barate barachaatan ture. Mataa kiyya danda'eetuma akkanumattan waggaa baay'ee biyyuma kanan ture amma jijjiiramni dhufutti jechaadha. Kophaa kiyya tureetan booda jijjiiramni erga dhufee booda biyyatti galee jechaadha. Biyyatti gallaan qulqulluun Sinodoosii biyya asumatti na deebiseetoo bakkuma jiraattutti achitti hojjedhu Minnesota irratti bakka Oromoonis baay'eetu jira achi. Qooda kanaaf immoo afaan Oromootis hin dandeechaa kanaafuu achitti hojjette wayyaa naan jedheet qulqulluun Sinodoosiin asitti na mudee na ergee jechaadha. Kanaafan asitti dhufe. Amma Minnesota jaallattaniitu kaa? Minnesotaan gaariidha. Amma mariin keenya inni guddaan dhimma ayyaana qillee achaasa deemaa jirudha. Ayyaanni qillee ummatumaaf uummanni beeka garuu ayyaana kana sababeeffattanii ergaa isin dabarsitan kana booddee immoo seenaa ayyaana qillee irraa haasa'uudha. Yaa ta'u kadhannaadhaan calqabna maqaa Abbaa tan Ilmaa tan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko ameen. Uummanni keenya tan Itoophiyaa tan amantii ortodoksii bakkuma jiraattanitti biyya keessattis ta'ee alatti addunyaa irratti bakkuma jiraattanitti baga Waaqayyoo tan dhalata gooftaa keenyaa tan Iyesuus Kiristoos tan waggaa 2020 baga nagaan isiniin ga'ee ayyaanni kunis tan gammachuu tan guddinaa tan nagaa akka isinii ta'u isin nan hawwa jechaadhaan asumaanan calqaba. Tole galatooma ayyaanni qillee akka amantii ortodoksiitti akkamitti kabajama? Ayyaanni qillee akkamitti kabajama jedhu kun gaaffii gaariidha.
qillee jechaan ayyaana qillee waggaa kabajnu maal yaanna duraan durseetoo hundeen nagaa bakka itti uumame jechaadha. Qillee jechaan yookaan immoo dhalata waaqayyoo keenya waggaa kabajnu maal barannaa jirra waggaa jennu waaqayyo nama ta'eetu addunyaa kana irratti tan dhufe akkamitti akka inni dhufe akkamitti dhufuu barbaade maaliif dhufe maal nu fidee dhufe waggaa jennee gaafannu waaqayyo ilmoo namaatiif dhalate. Ilmoon namaa yookaan immoo dhaloonni lamaa waaqayyo nama akka fakkeenya isaatitti erga uume booda seera wajjin bakka waaqayyo itti dubbisu gannata tan jedhamu keessa bootaa gammachuu bootaa waaqayyo itti argatu bootaa waaqayyo jala taa'eetoo addunyaa kanallee tan bulchiisuu bakka itti danda'u bootaa kabajaa kenneetiif achi keessa waggaa taa'u seeraan akka bulu godhee tureeyyuu yaa ta'u malee namni immoo garuu seera waaqayyo kabajuun irra jira. In kabajne jechaadha. Waggaa baay'ee kabajee erga ture seera cabsee ilmoon namaa seera waaqayyo san cabseeti bakkee waaqayyo itti dubbisu san bakkee gammachuudhaan itti taa'u san keessa ari'ame jecha. Achi keessa ari'ameeti waggaa 5,500 waggaa makaraa waggaa dhibbinaa waggaa rakkoo waaqayyo isaa dhabee mana isaa dhabee nagaa isaa dhabee namni fi waaqayyo addaan ba'anii waggaa 5,000 ammana erga ture booda waaqayyo mataa isaatiin ofuma isaatiin maal jedhe waadaa galee tureeyyu. Ani mataa kiyyaan anumatu dhufeetoo addunyaa irratti dhaladhee nama ta'eetan si fayyisa bakka itti baate sanitti achittan si deebisa dhalachuu kiyyaan bakka kee bu'ee bakka bu'eetan si rakkadheetan rakkoo kiyya godheetan si du'eetan si fayyisa jedhee waadaa galee turee fi waadaa sanii kabajeet waaqayyo tan itti dhufe jechaadha. Qillee jechaan waaqayyo ilma namaa fayyisuudhaaf bootaa irraa ba'e sanitti deebisuudhaaf nama barbaadu tan itti dhufe jechaadha. Kana jechuun maal jechaadha? Nageenyi tan itti calqabame jechaadha. Waggaa waaqayyo Beetalihemii keessatti dhalatu warri ergamtoonni waaqayyo achitti mul'ataniiti galata waaqaa galchan jechaadha. Samiirratti sibhaata ለእግዚአብሔር በሰማያት afaan Gi'iziitiin kuni samiirratti galanni waaqaa yaa ta'u wasalaam በምድር ስምረቱ ለሰብ lafarratti immoo ilmoo namaatiif nageenyi dhufe nageenyi uumame argame jedhaniiti nageenyi ilmoo namaatii akka dhufe akka lallabame jedhanii kana nagaa kana lallaban jechaadha. Gaafa waaqayyo dhalatu san ergamtoonni waaqayyoo nageenyi dhufuunsaa haqa akka ta'e yookaan immoo dhufuunsaa tan itti beekame nagaa lallaban tan itti lallaban jechaadha. Qilleerraa nagaa fi jaalala waaqayyoo araara namaan araaramuudhaaf akka dhufe kana asirraa baranna jechaadha walumatti qabaatti. Biyya keenya keessatti baay'ee kabajama ayyaanni qillee yookaan immoo guyyaanii yaadannoo dhalootaa. Biyya alaa kanatti akkam garaagarummaa qaba moo isin biyya keessattis hojjechaa turtanii biyya alaa kanattis hojjechaa jirtu akkamittiin ilaaltu lamaansaa garaagarummaa qaba? Gaaffii gaariidha. Garaagarummaan garuu xiqqoo yoo in jiraata ta'a malee seeranoo ta'ee qannoonadhaan seerri bataskaanaa tokkichuma. Seerri bataskaanaa tajaajilli uummataa kennamu biyya keessattis ta'ee alatti tokkichuma seerri tokkuma jechaadha.
yaa ta'u malee immoo asitti alatti tajaajilli alatti uummata kennamuu fi ayyaanni alatti kabajamu kun akkamitti kabajama yoo ta'e akka seera biyyaatitti akka seera biyya kanaa seerri biyya kanaa gaafa hojjaa ayyaana kabajuun hin danda'amu asitti gaafa sanbataa yoo ta'e malee namni gaafa hojjata malee hojjaa dhiisetu ayyaana kabajuun hin jiru biyya bakka hojjaan itti kabajamu biyyi kun jechaadha duraan dursee hojjaa kabajuun irra jira kun yaadda isa godhachaa biyya keessatti gaafuma ayyaanni itti kabajama malee sanbata irraa ta'uun irra hin jiru jechaadha kanatu adda godha tanan biraa qillee ayyaanni qillee ala keessatti hin kabajamu bataksaana keessatti kabajama ayyaana waggaati hundumtuu bataksaana ofii keessatti bataksaana seenee tajaajila kennee waaqayyo galateeffatee kadhannaa godhee akkasitti ayyaana kabajechaadha tanan biraa yoo ilaalle tan akka cuuphaa yookaan ximqatan jedhamu akka cuuphaa damaraa tan jedhamu kan masqal fannoo ayyaanni fannoo kuni lamaan alatti kabajama hurufa irratti kabajna kana jechuudha kuni adda godha hurufatti yoggaa kabaj namni biraatti illee ilaaluudhaaf dhufa jechaadha warri amantii keessa illee hin jiraanne faranjoonnis warri faranjiitu laaluudhaaf haada kana kaalcharii kana laaluuf akkamitti akka geggeeffamu laaluudhaa jecha inni dhufanii namnis uummannis baay'ee walitti dhufa tokkummaa isaaniitti illee achirratti hin ibsu jechaadha xinnoo ishii akka cimaatti kabajamu cuuphaadhaa fi masqala jechaadha tanan biraa mana keessatti kabajama kana fakkaata walitti qabaatti. Garaagarummaa waldaa ortodoksii biyya keessaa fi Ameerikaa kaabaa gidduu kan ture Dr. Abiy barre gaafa aangootti dhufanii asii hooggantoota fuudhanii galanii jiru. Amma rakkoon jira garaagarummaa yeroo sana bal'atee ture sun amma dhiphateera moo akkami? Gaaffii gaariidha. Dhugaadha bataksaanni as Ameerikaa keessatti alatti walumatti qabaatti Ameerikaa duwwaa osoo hin ta'in addunyaa irrattuu addaan facaateeti uummannis addaan faca'ee bataksaanis addaan baateeti sinodoosii lama ta'ee ture sinodoosii alaa fi sinodoosii biyya keessaa jedhameetu waamamaa ture akkanumatti uummannis addaan faca'ee wal lolaatii ture jechaadha kuni wanna fafaa ture yaa ta'u malee Dr. Abiy muummichi ministeerri muummichi amma dhufe waaqayyotu isa erge jennee yaadna nuyi bataksaana kana erga tokko godhee booda karaa bataksaana keessa rakkoon hin jiru itti cimee jira tokkummaanis cimee jira rakkoon hin jiru rakkoon hoo jiraates rakkoo bulchiinsatu jiraata bataksaana warri aangoorra taa'ee warri bataksaana bulchaa jiru. Kan mootummaatu hin taane kanuma bulchiisa beeta kiristaanaa jechuudha. Tan bataksaana bulchiinsu bulchaatii turan eenyu waggaa jettu warra dura biyya bulchaatii jiran karaa mootummaatis ta'ee karaa biraa akkuma beekamu seenaa keessatti hin beekame duraan dursinee dubbanne bataksaanni fi mootummaan addaan ba'anii hin beekan jenne. Godha kanaafuu warri aangoorraa kufe yookaan aangoo dhabee nama isaaniitu keessa jira bataksaan bulchaatii tan jiran isaanii jechaadha. Warra aangoo mootummaarra yeroo sana turanii nama achirraa gaafa dhaban amma xiqqoo ittiin tolle. Eegaa mootummaan waggaa aangoo dhabeetu achii bulu achii deemu isaan immoo as keessa bataksaana keessa jiru hin gammadani baay'ee hin gammadani. Jarri isaanii achi aangoorraa bu'uun isaanii hin gammachiisne yaa ta'u malee garuu humna isaaniitti ol qooda ta'eef humna gochuu hin danda'ani amma achi keessatti waggaa laallu dhugaa dubbachuudhaaf mana san keessa ta'anii mana amantii keessa ta'anii hojjaa biraatu hojjetamaatii jira hojjaa amantaa oduu hin ta'in hojjaa tokkummaa hojjaa biyya guddisu
odoon ta'in maqaa nagaatiin maqaa araaratiin maqaa amantaatiin koreen tokko tokko ijaarameetu jalatti mootummaa wajjin wal lolaati jiru. An beeknu kana lafa jalatti an beekamu ifaan odoon ta'in fuulduraan odoon ta'in achi keessatti qooda guddanneef achi keessatti baarii qooda hojjanneef hin beekna nuyi. Kanatu jira waaqayyo kana yaa'iku jennan waan biraa jechuun dandeenya. Rakkoon kun akkamittiin hiikamuu danda'a? Keessumatti heerri biyya sanaas mootummaaf amantiin garagara jedha. Silumayyuu dogoggora dhimmi kun wal makuunsaa amma immoo akkamittiin furmaata argata jettu isin? Furmaata ta'an kennu garuu waaqayyo. Furmaanni qulqulluun furmaanni waaqayyo irraa dhufa. Yaa ta'u malee immoo namnis waaqayyo jalatti namni aangoorra taa'ee namni biyya bulchu namni biyya bulchuudhaaf aangoo qabateetu taa'u akkanumatti mataa isaatiin yaada isaatiin aangoorratti bahuu hin danda'u akka seena bataskaanatitti akka seena amantaatitti yookaan akka seenaa matsaafa qulqulluutitti namni waaqayyo hin eeyyamneef aangoo qabachuu hin danda'u jechaadha. Qooda kanaafuu erga aangoo qabateetu uummata bulchuudhaaf itti gaafatummaa fudhateetu aangoorra erga taa'ee hundumaa laaluun irra jira jedhan yaada. As nan laala as hin laalu jedheetu odoo dhiisin hundumaa laaluun hunduma keessa seenanii laaluun biyya hin guddisa malee hin xinneechu. Nagaas akka cimu godha malee hin balleessu jechaadha. Yoo laallamuu baate garuu hundumtuu akkuma fe'etti dhaqeeti biyyaafis nagaafis waan biraatu hojjetama jechaadha. Waa'ee guyyaa qillee yookaan immoo ayyaana qillee gaafa haasofnu guyyaatti nageenyi ilmaan namaatiif dhufeedha kan jiru kaastanii jirtu. Amma immoo yerootti nageenyi addunyaa barbaachisuudha. Addunyaa guutummaa keessumatti immoo biyya keenya keessatti amma nagaan dhibee rakkooleen garaagaraa hin ka'u. Biyyi keenya immoo biyya amantiiti. Amantii garaagaraa ta'u malee hundumtiyyuu dhimma nageenyaa irratti dhimma jaalalaa irratti dhimma tokkummaa irratti isin beektu nu caalaa seenaa biyya keenya rakkoon akkasii hin jiru. Nageenyi sun maaliif dhibe amma? Abbootii amantiitu akka seera amantii sanaatti amantoota geggeessuu dadhabe moo amantoota rakkoo qaban moo eessa rakkoon kun? Gaaffii gaariidha. Gaaffii gaariidha. Manni amantootaa warri manni amantaa kan geggeessuun tan irra jiru duraan dursee nagaa. Waaqayyo keenya Yesuus Kiristoos kunoo akka dhalata isaa waggaa kabajnu kana akkuma irraa barannutti nagaa nuu fidee dhufe. Waggaa inni dhufeetoo dhalatu ergamtoonni isaa malaa'iktochi tan jedhamu ergamtoonni waaqayyo tan akka Gabri'eel tan akka Mikaa'el maal qabatanii dhufan waggaan nagaa. Nageenyi samiirrattis lafarrattis yaa ta'u namaa ta'e jedhani kanan lallaban jechaadha. Waaqayyo kana maaliif godhee ilmoo namaa qooda jaalatuuf fakkeenya isaati qooda uumeef ilmoon namaa akka hin banne nagaa akka hin dhabne badeetu akkuma achuun nafne mana isaatti akka deebi'u nagaa isaa akka argatu gochuudhaaf. Qooda kanaafuu duraan dursee manni amantaa nagaa lallabuun irra jira. Nagaa biyya tokko nagaa uummataa geggeessu tan jiru bataksaana. Amma yaa ta'u malee waggaa laallu bataksaanni hojjaa kana dhiifteetu waan biraa waan hojjettu natti fakkaata. Hojjaan hojjetamu maali? Koreen hin dhaabbama. Bajannis hin godhamaafi. Maaliif yoo jettee bataksaanni qabeenya hin qabdi. Uummata irraa ganzaba qarshii baay'ee sassaabdi. Hundumtuu akkuma fe'etti hin saama, hin nyaata, ittiin guddata. Namni qoratus namni to'atus hin jiru. Maaliif kana ta'e yoo jenne bilisummaatu dhufe. Akka qofaa mootummaanis hin laalu achirratti. Tanuma humna qabutu waan fe'e godha. Qooda kanaafuu amma maal hojjetu warri nagaa dhufaatii jiru kana hin jaalanne. Jijjiirama biyya keessatti dhufaatii jiru kana warri
hin jaalanne maal maqaa amantiitiin as keessa seenanii qabeenya betaksaanii qabdu kana tajaajilamanii fira isaanii achi keessa tan qaban san tajaajilamanii hojjaa hojjechaati jiru natti fakkaata. Kana malee uummanni Itoophiyaa islaamnis ta'ee kiristiyaani tanaan dura waliin lolaatiin hin jiraanne waliin hin lolu uummanni waliin hin lolu. Nageenyis biyya kanatti garuu nagumaan bakkuma musliimni bataksaan hojjechaati ture bataksaan ijaaratii ture kiristaanonnis akkasumatti masgiida ijaaratii wal gargaaraniiti hoggaas gammachiisu hoggaa qabaatan qotiyyoon tokko islaama hoggaa qalame tokko immoo kiristaanota qalame akkanatti gammachuudhanis raazaniitinis akkanumatti wal gargaaranii wal gargaaraa turan mana Itoophiyaa. Amma maaliif akkana nageenya maaliif akkan dhufne an godhamu maaliif beekameet hojjetama. Pilaanidhaan yookaan iqqiidhaan nageenyi bataksaan keessatti akka hin argamne karaa garaa biraatiin laalanii ta'uu fi dinnaan bataksaan keessatti amma banaa argataniiti achitti seenan hojjechuudhaaf warri nagaa akka hin dhufne barbaadu akka itti isaanitti tole bakka itti toltu mana kana ta'uusaa qoratanii achi keessa seenanii waan hojjechaatii jiran kanatu hojjetamaati jira lafarratti. Abbootiin amantii maal gochuu qabu amantoonni maal gochuu qabu biyya sana keessatti nagaan bu'ee hundumtiyyuu akka seera amantii isaatti waliif yaadee wal jaalatee akka wajjin jiraatuuf ergaa walii galaa isin dabarsitan gaaffii keenyas xumuraarra waan ta'eef. Gaariidha. Garuu ta'uu irra jiru maali yoo jenne uummata Itoophiyaa keessatti uummanni Itoophiyaa amma kinoo bilisummaa geggeessaa jira. Firiidamii argateeti jijjiiramni dhufee akkuma fee taasa'uu dubbachuu calqabee afaan ofiitiin waaqayyoos galateeffachuu hin barbaada. Nama ofiitiifis nama ofiitiin of bulchuu hin barbaada. Alagaadhaan odoo hin ta'in. Qooda kanaafuu amma nageenyi Itoophiyaa keessatti akka dhuftu yoo barbaadame gaaffiin uummataa nagaan akka deebi'u. Uummanni kinoo karaa Oromoo karaa Oromiyaa keessa amma afaan keenyaan tajaajilamuun nurra jira. Ilmi keenya barachuun irra jira. Qeesii ta'uu, daakonii ta'uu, paappaasii ta'uun irra jira. Amma oomititti gamaa dhufaniitoo tan nu bulchanii. Amma oomititti gamaa dhufaniitoo qabeenya keenya tan saamanii. Tan jedhu gaaffiin hin jira. Kun immoo mootummaanii fi warri amantaa wal ta'aniitoo deebii kana deebisuun irra jira. Naannoo bakka rakkoon itti jira keessattuu amma rakkoon hin jiraata jedhameetoo tan yaadamu Oromiyaa keessatti. Namni Oromiyaa keessatti bataksaan hin gubamaa jedhan. Qeessonni hin du'anii ajjeefamanii jedhan. Maal eenyutu kana hojjetaa jennee laallu Oromoon kana hojjetu. Oromoon tan hojjetu. Kaabarraa dhufanii kana hojjetan. Tanaan dura kinoo Adaamaa keessattis argame kun harkumaan harkaan qabatan jechaadha. Warruma kaabatitu bajjata godhaniiti bataksaan sakka guban nama sakka walitti naqan. Tan hojjetu warra kaabaa dhufe jechaadha malee Oromoo miti. Qooda kanaafuu dogorgorri akkanaa kun akka hafu yoo barbaadame uummanni Oromoo afaan isaatiin bataksaan isaa tajaajila yaa kennu afaan isaatiin yaa baratu wangeela yaa baratu ilma isaatiin yaa baratu. Yoo kuni jiraate naannoo isaa gorsee warra musliimotas warra biraatis nagaan wajjin hojjechuu hin danda'ama jecha wajjin hojjechuu hin danda'ama. Akkuma dursanitti afaan isima baluutiin yookaan immoo warra kaabaa dhufeetu akkanumatti natu isin bulchaa afaanuma kanaan
buluun isinirra jira yoo jedhame wanna ta'uu moti kun nageenyis biyya keessatti dhufuu hin danda'amu qooda kanaafu ummanni walii galee tokko ta'eetoo naannoo isaa akka guddisu nagaa biyyatti akka eegu bilisummaan naannoorratti firiidamiin mootummaan kenna akka kabajamu barbaachisaadha jechaadha. Biqiltuu Abuune Ewusxaaxoos liqa Phaaphaasii waldaa Ortodoksii Minisootaaf naannoo ishee istiidiyoo keenyatti argamtanii marii nu wajjiniin geggeessaniif hedduu galatoomaa. Galatoomaa isinis Waaqayyo isin eebbisu. Egaa daawwattoota keenya waldaa Ortodoksii Itoophiyaatti liqa Phaaphaasii Minisootaaf naannoo ishee waliin mariin geggeessaa turre asuma xumurree jirra. Qophii kabraa waliin hanga walitti deebinutti nagaatti.